gala eegala si fudheeni mala injirumsiinala dagachiistuu mukuu dhangaa koo imala si qabadheen deemaa dhiyoo fi alaala si waliinan fiigaa ta'ee aartiif dhiigaa barsiisaa bohaarsii dhokataa mul'isii aadaa dura seenaa qabsoo kan eenyummaa atiidhaan dabaallee galabaannee deemna daawwannaa uummata magaalaa baadiyyaa jaasaaf daa'immanii kantiibaa waardiyyee galaa eegalaa si fudheeni malaa injirumsiinala barru kooti galaa bohaartii dhagala barsiisaa dhagala galma kooti galaa aartii kooti galaa. Korra buraayyuu waan hin jedhu warra Finfinnee waan hin jedhu waan hin jedhu waan hin jedhu. Korra buraayyuu diilallasaa waan hin jedhu waan hin jedhu. Ngenna gadoo. Halo dah murah egalte, dongkola egalte, mayat mau murah erta malu muru, malu pun, Malu. Waan hin jedhu qabu ganna kana qorrasa. Waan hin jedhu. Ammu korru maaf kana bira tulte kakala kana bira kese, wajalo kese dia semua. Maalan ture nan dhabeewu warra ofirra turuun dhabeewu. Korru maakun. Angkanan jedhu. Ati ada mana ke ini cemo? Utuma ada mana qabdu amma kana uffatte kana uddu jala of keessee teessumoo atiin haadha manaa qabdu egaa akkas goote nuun immoo wayyaa baafannee sirratti eenyu bakka Salmaan jedhamu kan dhala. Haadha manaan koo wantiidha mana daabbooti isheen of riijii jiru hin caasu. Indi dhalofti. Kasala wayyaa amma haadha manaar. Moo nu jajjabeessaa jirtaa? Isheeyyuu kasalarra kaa'ee bulliseera dhahee jiniin ciisa. Isheeyyuu kasalarra kaa'ee bulliseera jiniin ciisa. Islaawammaa ada mana fuudhanii garaacha guggubuurra kanuma kasaluma annoof gugguboo jetteetuni. Garaacha guggubuurra annoof gugguboo jetteetuni. Maal jettee walaaf maaliif of guggubare? Diila loofti malee isheen. Isheeniin nannoo fi qabbanee yeroo sitti bulluqee irratti qabbaneessuu malee yeroo qorroo fi taatu diila loofti qalloodha. Ati immoo fudhattee duuti. Xiqqoorraan jiru. Korruun lega xiqqoo noollee badaamatti korraan jiru xiqqoo moo waynatti korraa jira. Meeqoo haaluma seen ilaala. Haallee badaatti korraan jiru. Irra taa'uu fi reessitti korraa hin jiru. Waan bira. Miyaanneen dhugaa uggan dhufee sirrii miti. Dhiiga yuftee. Ittiin to'ataa godhannaa sitti ishee. Maalo as qabiita achi tokko. Isheen hubanne takka maal maal akka dhiigan immoo. Bubulluffanna. Maali natti qorruu ettee? Bubulluffanna. Natti qorruu miti gubattaadha malee gubattaan sirraa butaa jira. Inammaati. Gubattaan sirraa butaa. Takka nu bani. Maalo. Takka ittiin. Samma. Maalo. Suma kan nurra bani. Suma bani. Waan hin jedhu moo? Maal goon? Ittiin burraan kan isaa galoo suma galteessee argee akka tokko ta'a. Waan hin jedhu. Waan hin jedhu. Nageeffannee noonaa banatti. Walteekaa kana teesseen. Aaltoo ka'ii. Bullussinaa ka'ii bullussinaa. Jedhu qarrasa. Kasala koo galatoomi siin jedha.
Galatoom. Aanoodha waan hin jedhu labe. Aanaa tokko qorratti jabaata haftu. Aanoodha. Waan hin jedhu. Aanoodha. Waan hin jedhu. Aanoodha. Tokko qorratti jabaata. Nuti caalaan jiruuti. Inni natti caale. Maal? Ol ka'ee naa ooyi. Amma kana keessa amma kana caffartee. Natti caale maal goona natti caale jedhanii natti caale. Natti bulluqe. Ati bulluqe irraa siqe. Amma kana burraattee amma kana isa kana baattee. Maal? Irratti. Isuma kana amma kana. Ooyi. Ati dhukkuba gosa 20 maaltu si keessa? Mana yaalaa si keessa. Awo. Mana yaalaa deemi. Achoolatti qorraa. Mana yaalaa deemi. Mana yaalaa? Kunuuta balaasheeraa deemi. Naanni tamsaasa yaaliti moon. Natti yaali geggeessu. Mana yaalaa ka'e deemi. Maal maaji yaala? Amma kanam. Maal yaalu? HIV'n keessatti ka'ee, koronaan keessatti ka'ee, qorrissi qabee amma kanam. Sadarkaa kanam. Kana maaltu ta'a? Ijoolleen hin jiran ijoolleen biyya keessanii. Maalaan godha ijoolleen biyya? Maalati? Ijoolleen ollaa keessanii ijoolleen dhalatti hin jiru. Singeessanii mana kiimi? Ati Jamaayikaatti dhuftee? Ati biyya miti maa? Anoo hojiin ijoolleen dhalattee hojiin dhaldhee Oromiyaa guutuu keessa. Oromiyaa guutuu keessa jiru? Oromiyaa guutuu dhufee mana kiimiti keessa Oromiyaa guutuu jimbidda nyaattaa Oromiyaa guutuu jimbuna uddaa. Ijoolleen Oromoo ijoolleen Oromoodha. Amma ijoolleen ganda keessanii mana kiimiti keessan hin jiranii? Ijoolleen gandisa kamiitu mana hin geessu. Maanni gandisa kamii? Maanni shaabiyaatu. Amma mucaan ganda burqaa sooromee fuudhee si geessiin si geessa. Mucaa ganda biraa mana yaalaa si geessa gaama. Natu mana yaalaa si geessa? Maali mana geessite? Maali mana geessite? Inni xaashii immoo iddoo tiraanspoortii bira dhibbannaa mucaa ganda keenya tokko bukkee sin geessa. Maalaan godhe ganda kee kunoo caalaan gara neeranii? Maalati Sumaaleetiin dhufe na seete moo hojjaan godhe dhedheena? Mucaan ganda ijoollee akka wallattoon hin geessane isa yuuzuudhaan tun dhaloota kee hin beekin si gargaara. Dhaloota amma dhuguu geessitti taa'anii sittis qorraadha taa'anii as deemuu dandeenya mana caalaa. Mana caalaa deemuu dandeenya. Si geessaa jechi. Jennu. Caalaan immoo mucaa isaadha. Ganda isaan beeku. Ijoollee biyya keenyaa taa'aa laatarii. Biyya? Ani beeku iddoo isaa. Maalaan godhe iddoo barbaade taa'u afaan Oromoo haasaa. Afaan Oromoo haasaa? Afaan Oromoo haasaa afaa tokko irra jirraftaniittu mucaa ollaa yoo hinkiin ganda kee yoo ganda koo ta'uu qaba. Amannan. Tarii mucaa ganda keenyaa afaa ta'uu danda'a. Ta'uu danda'a nu. Singeesse garuu ijoolleen biyya keenyaa na arganii namuu qirmatti dhufe. Nageessi ganda barbaade yoo ta'u kan afaan Oromoo dubbachuu isaa malee. Maallatti gandarraan sittaatu. Mucaan ganda keenyaan cuubeedhaan si waraanatee marfeedhaan si waraanatee isaa adda baafanna. Isa sun keessan naan jallisi keessaa. Waan hin jedhu kan jaaree mure. Hunduu tambistooti karaatti. Seenaa tokkoon seenaa. Eenyu maqaa? Qirfamaa. Qirfamaa. Maqaa makeeta akkasii? Tole.
Maqaan akkasiillee waan jiru natti hin fakkaatu. Eessarraa dhufte? Ganda burqaa Soorom kutaa bulchiinsa sadaffaa qabalee lammaffaa gootii shanaffaa Ngaa. min xumurre Maal jechuudha maal fuudha ganda geerraa kun ganda hin barbaachisu. Iddiree Maqaa kee qofan si gaafadha. iddiree obbo Cannaaluu jedhe naa dhummees ollaa irra sabbaatti Hamma kana natti misiin hin jenne maqaa kee qofaa bakka irraa dhufte kanuma si gaafadhe malee waa'ee kana keessa galtee maqaa isaa tokko natti himuus hin gaafatu. shakkina bichaa biyya keenyaa beektaa jechuudha ganduma keenya irrattis. Ganda keenya eenyutti himu maqaa kee? Qerfee. Tole. Mee akkamsi godha maal dhukkuba kee? Dhibee koollee sitti nama dhaati mucaa isaa dha. Mucaa isaa? Eessaa dhufti? Gaaffiin si gaafachuu qaba na gaafachaa jirtan si galeera? Maali dura natti miidha kafaallatti wal barrachumaaf. Mucaa gandaa miti mucaa kan uummataati. Uummataan as taa'ee tajaajilaa jira. Maarreenis yoo mucaa ganda keenyaa ta'e jedhee mas gaafachaa jira. Eessarraa dhufte gandi kee? Ganda biraa? Ani ganda hin qabu siin jechaa jira. Ganda miti amma natti yaalamuu dhufte miti? Na yaalama kan dura dhibee kositti maddaati dura ganda keenyatti madda. Mucaa isa naan jettee miti? Ganda burqaa Sooromiyaati mucaa biyyaati. Anachi miti. Ganda burqaa Sooromiyaati. Eessarra? Anachi miti mucaa gandaa miti uummataaf nu hojjedha. Kunoo lalaa dhibeen kos. Zuman si jechaa argamu. Dhibeen dhukkubsadee rifeensa kanadha. An dhukkubsadee na si yaalaa jechuudha. Ani wanti dhukkuba irratti ta'e gosa kanadha. Utuu ijoolleen ganda keenya jedhanii ulaagaa kamiin utuu barattuun utuu maraatu biyya keenya ganda kootti na yaaluu jedhamu. Fayyaa iddoo biraa. Utuu ijoolleen ganda keenyaa jiranii utuu beeksisni ganda keenyaa jiranii utuu hayyuun ganda keenyaa jiranii namni akkatti beekumsi akkatti irraa bishaanii akkatti dhangala'ee yeroo jiru jedhanii ulaagaa kamiin nutti teessee uummata yaalatte. Utuu mucaa ganda keenyaa hin ta'in na waraanuu immoo na ajjeesuuf cuubeedhaan na waraanuu immoo marfee waan na waraanuu yaaddeera. Ati garuu dhukkubsattee dhufte moo ergamtee dhufte ganda burqaa Sooromirraa ergamtee dhufte ati? Amma isa kana natti mati mucaa ganda keenya kan hin taane na waraanuuf immoo maal yaaddeetiidha amma. No achirraa dhukkubsattee dhufte moo achirraa ergamtee dhufte? Waa'ee ergamuu miti waa'ee ganda kooti kan naasaa utuu ijoolleen ganda keenyaa jiranii beektonni ganda keenyaa jiranii ati ulaagaa kamiin dhuftee teessee jirtu ani iyyuu gaafachaa jira. Akkas jechuudha. Ati amma dhukkubni kee gandummaadha jechuudha malee dhibee kan biraa qabu. Waa'ee aarii ijoollee biyya keenya akkamittiin sadarkaa kana dhufanii as teessituu ijoolleen keenya jiranidha. Dhibee duwwaa miti kun maraatummaattuu nageessaa maraachuun koonu. Alaa obboleessa koo na dhageessaa. An kanan as taa'uufi dhukkubsataadhaaf malee warra akka keetiif miti. Ganda burqaa Soorominnati naan jettu kuni ganda burqaa Sooromittis dhaladhu iddoo biraattis dhaladhu inni maqaa dacheeti. Si galamti? Ganda burqaa Sooromiti Wallaggaas ta'e Shawaas ta'e Arsiis Baalees godinoonni hundi maqaan isaanii maqaa dacheeti malee maqaa namaa miti. Waalti bukkeetti yaalama silaa wanti ijoolleen ganda keenya jedhanii yaan dhufees si gaafachuufidha. Sitti haasa'uuf waan mucaa ganda keenyaa ta'uu qabda. Na yaaluu miti na awwaaluuf iyyuu ijoollee ganda keenyaa na awwaalesha. Obboleessa amma naa Sitti maan jira. dhukkubsataa baay'ee taa'ee jira. Kan yaalii barbaadu. Amma naa ba'uu dandeessaa? Warruma ganda keetii warruma xixiqqooma yaali malee ganda keenya sadarkaa gurguddaatti yaali. Nama dooktarii gurguddaan na waraana. Anu rifeensi waraana. Yoo marfeedhaan adda beela cuubee taate malee rifeensi waraana ishee. Itti na waraana. Maali kun nama akkamii dhufeerra? Nama akkamii jira arramu nama akkamii natti argina. Ganaa waan baay'ee argina. Seenaa abbaan dabare. Nurgufti. Udduun ni sirbe. Maali? Teessuma nu jalaa ollate. Maal akkasa godhu reettaas gabbaayi. Maal dookter? Maal akkasii godhu dhukkuba? Maal dhukkubsatteen beektaati kanaan dura? Lakki bara nama koronaa dhukkubsate keessa iyyuu nama utaalloon na qabdee beektu maaliif dhukkubi nan qabu jedhee iyyuu dhufuuf hin ture. Ani akka dhukkubfadhee hin beeku. Akkas taanaan dhukkubi kee kan jalqabaa taanaan qarshii guddaa si baasisa. Dambanyaadhaa manaaf dookter. Dambanyaadhaa. Amma dhukkubsadheen beeku hin jenne? Akka hin jedhee hoo. Na lafa labsiisaa dhukkubatti yoo ta'e. Dhuguma waliin si dhaabdi tole maqaan keenya. Waanan jedhu. Waanan jedhu? Dookter maal jechuudha? Waanan jedhuudha maqaan kee?
Maal jechuudha faarfachaa hin jira waan hin jedhu miti. Manni kun mana faarfannaa miti gaa. Si galee iddoon kun iddoo itti dhukkubsataan yaalamudha. Dhukkubsattee yoo dhufte yaalii argatta iddoo kanatti malee iddoo itti faarfatamu miti. Si galee maqaan keenyatti. Maal gootu maqaa koo dhukkubee naanna dhukkubee maal gootu maqaa koo. Akkasitu hin taane. Dhukkubatu isa keetti argame. Akkasitu hin taane kaardii irratti si barbaachisa kaardii ittiin si baasuufidha. Kaardii filannoo kaardii mana barumsaa. Mana godha kaardii. Kaardii mana barumsaaf kaardiin filannoo as jira siin jedhanii. Kaardii ittiin yaalamtu irratti maqaa kee si barreessuuf. Maali kaardii irratti yaalama moon? Ittiin natti yaalamte. Maqaa kee natti himama. Kaardii irratti yaalamaan dookter. Kaardii kanaan naxxee yaalii fudhattan siin jedhe. Kaardiidhaan yaalii fudhadhaa? Akkam akkamii? Maanni har'a? Akkam akkamiin? Maanni har'a nama akkam akkamiin natti dhufaadha? Dookter isin dhukkuba. Isin dhukkuba dhugaa. Kaardii irratti yaalamaan? Amma natti miti kaardii irratti maqaa kanatti ittiin yaalamtuun sii barreessaan siin jedhe. Maqaan koo durii dagaagaa ture. Dagaagaa ture. Isa durii siin hin jennee isa manatti. Dagaagaa. Ni dhaga'u wal dhaga'u hiyyuu dookter. Maa isin dhagaa miti wayi. Ila maqaan koo dagaagaa tureeti. Kotorbaandii nagadaa dur. Maalin ta'ee gara walataa kana keessatti kotorbaandii birrii hunda kootiin nagaduu nakkasare. Amma gamal kootu dagaagaa ture. Amma seenaa jireenya kee natti min jenne seenaa maqaa keetii natti min jenne. Maarree kanaaf hiree dagaagaa ture. Walataatti saamame beektaa kotorbaandii. Walataatti saamame dagaagaan ture nan saamame hiree maal koo dagaagare. Sababii walataatti saamame fi ollataatti hin jijjiirre. Ollata. Natti qorraa jira ollachaa hin jira ulee. Dhuguma gaafa saamamte sana sammuun si tuqamuun oolle. Tuqamu namni onee na bukkee hin jiru namni na tuqee hin jiru. Tole ganda kee. Ganda? Duwwaa lama. Ganda isa duwwaa meeqa duwwaa tokko duwwaa lama itti miti ganda kutaan siin jedhe kutaa. Ganda yoo qabalee yoo qabalee eeyyotu ganda himan immoo aanaan jechaa jira aanaan qabalee duwwaa lama. Isa siin hin jenne kutaa keessatti dhalatte iddootti dhalatte. Kutaa? Maanni kutaan immoo kutaa kee hin beeku ganda kee kutaa kee achi kee garana kee an Oromiyaa makeettan dhaladhee kutaa kee hin beeku kutaan maalan godha kutaa? Bakka dhaloota kee hin beektu? Oromiyaa keessa siin jedheedha. Oromiyaa keessa ta'uu isaa beeka afaan Oromoo natti haasaa harta miti. Maal gootu ree kutaa koo baqasitanii yaaltu wallaantu moo kutaa koo tollachaa jira. Maal gootu kutaa koo? Maal doktee? Akkasiin jechaan jiru. Ilaana dhaggeeffadhu. Ansi hojii yeroo gubuun barbaadu kaardii kanaan fudhattee akka tasaa yaaliin kee yoo asii kaatee deemte bakka dhaloota kee yoo deemte kaardii kana irratti bakka kee sii barreessaa gosa dhukkuba keetiin sii barreessaa kaardii kanaan deemtee achumaan yaalii keetti fuftaa. Eessa deemu? Bakka itti dhalatte kaa? Eertiraatiin dhufeen afaan Oromoo dubbachaa jira Oromiyaa keettiin dhaladhe doktee yaala sin barbaachisa meesinu. Oromiyaa keessatti dhalachuun kee dhugaadha. Isa si mormaan jiru. Garuu jiru. Waan hin jedheedhaa. Waan hin jedheedhaa jechaadha. Maaloo warra nama akkamiin natti dhufe. Maanni kun immoo? Waan hin jedhu. Waan hin jedhu maal? Iddoo faarfannaa miti siin jennee reena keessatti. Waan hin jedhu rakkaa. Maal jetta kana caala natti maal jirta? Waan hundumayyuu natti himte maqaa kee natti himte kana caala maal jetta ree? Waan hin jedhudha. Maaltu waan hin jedhuudhaan siin jedhee? Faarfannaa. Amma si galee isati innati waan tamma natti himte ni dhugaadha dhiiseera. Oromiyaa keessatti dhalatte. Ati Oromiyaa ma keessa jiraachaa jirta miti amma? Kutaan. Dhiiseera isa waa'ee ganda kee dhiiseera. Mee maal dhukkubsatte maal dhukkuba kee natti himi? Na dhukkuban isiniin jedhee yoomna dhukkubedheen. Dhukkubaa jedhan jedheen doktee. Yoomna dhukkubedheen. Akkas taanaan kan dhukkubaaf namni faarfannaadhaaf dhufteere. Maal ta'a isiidha. Gidduu kana na qorrisiisa. Qorra kana tammaateera laa hundumatu nutti qorraa. Maal rakkinni kuni maal oola? Maal qorri? Qorra maaf dhuftee ammati? Qorruma qofaaf dhuftee? Sitti qorree naan dhufte? Amma sitti qorraadha isa teessu. Miti? Ilaa as keessa teesseeyyuu sitti qorraa jira. Kanaaf iyyuu furmaati qorraa maal ni beektaa? Fuudhi. Gogaa doktee. Fuudhi? Maaliin godha fuudhee? Kasalaa isheen nan qaammadhaa? Ituma teemmoo lama fuudhaa fuudhee naan akkasii bilchaanatti diilalloof. Cabbii. Ishee yoo abiddeetti qabee bukkee birbiree lafaa maal jechuudha doktee? Gogaa isin haa gosuudha. Ituma teeyyuu anama haadha manaa maaliin godha fuudhee?
Maal gochuufan fuudhe? Haa, fuudhe. Isa bukkee darbee isheen iyyuunatti diilallaa artii isiin jechaa jira. Fuutee sitti qor. Maal gorsa kana namni kan na gorsaa dookter kanas gorsattanii Ahaa, akkas taanaan dhugumoo. Akkas taanaan egaa isheen kun waan biraa taati. Kanaafiyyuu amma marfee tokko fudhatta. Amma si argeera. Maal jechuudha dookter? Marfee tokko fudhatteetu deemta. Maal jechuudha? Si galee amma furma kan qorraate qoqqorratte miti. Dookter amma ni waa tokko sitti mala. Ani uumamu koorraani. Hunda isaa dhaqee. Uumamu koorraaniiti. Nanda kon ilaaltu himati. Itu waraanadhe nan jaalladha. Tuini marfee kana waraanadhe nan jaalladha. Uumamu waan bilaan numa kootu lafee duwwee. Amma lafeen waraanamaa. Waraanamaa yoo cabsan malee. Arrabarra na waraantu dookter. Isa maal si gashee? Wanta kana. Abbaan ogummaa aanadha malee simiti. Si galamti iddoon irra si waraanu eessa akka waraanu qabu aanatu beeka malee simiti. Saafan jedheeri yoo waraantu arraba waraantu. Maal si dhibe kai? Kana dirqama fudhatta. Maal jechuudha? Dirqama fudhatta kan. Maal jechuudha? Kana egaa dhukkuba keetiif yaaliin kana malee hin jiru. Maal jechuudha? Si galamti tokko fudhatta tokko fudhattee deema. Maal jechuudha? Nuyi dhuguma akka ati foon hin qabne beeka. Garuu immoo lafeerra nama waraanu nuyi. Maal jechuudha? Hiddarra nama waraana si galee. Hiddarra waraana. Maal jechuudha? Amma si waraanee haalli kee qoricha kee fudhattee booda manatti galtee yookaan baastee naaf dhufuu dandeessa. Maal jechuudha? Bisaaraadha kun immoo. Kanaafiyyuu amma si waraana. Maal jechuudha? Dookter? Ila waan tokko taa'ame. Ila dookter? Ila xiqqoo ishee adda tuulu taa'e. Ila heewwi. Waan jedhu. Waan jedhu. Ila tuulu kee. Ila tuulu kee daadhi. Waan jedhu. Dookter naannoo tuulu kee daadhi. Itu ini ishee natti tola. Ifa manaa godhaa. Ifa manaa godhaa. Naannoo na isheedha. Kaadha. Galatoomaa waan jedhu. Eessa keessa kottu ta'a fudhatu moo wayyaa kee maal laa godhatu? Waan jedhu. Kami natti dhufee maal argaa dhukkubsataa maraatu akkasitti namichi biyya kana keessatti maraatu dhuma biyya kana sun baran dhukkubsataa miti. Bohaartii dhagala barsiisaa dhagala galma kooti gala aartii kooti gala.